عليكم ورحمة الله وبركاته. جركنا كنتو نقال جباتو الحمد لله رب العالمين. يرو بقناتي حرا أستاذنا كينيا ميوانتي قافنا إلامي يرو بقناتي يرو براتوني وقاقو تبارتاني ريف قرآن تقد ريف إلا بغيفتين جيتنا من كان تري قرآن ويقرأ وصحيطة وكاني وبتيتي ويجرى وانتين بقنان كينيا ما فكاتشو كبا كم فكات دركم أكم مشروع أو كجدو إن شاء الله كافي كافي جدوفني من موجة رجفنا إن شاء الله بقولنا تجينا سان بقولنا ليه بقولنا كرا أمولات بقولنا جون كابو جوبرني أما بقولنا في أكلامه جلا نيوغل توي كتكوان كرام عروس فكاتا جولين كي نريد يبرر سالين كم تكرار هذا كرام درسابوني جولين كي كرار قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الليلة درا gafin kana adun ilmu ngoda to sila adun ilmu gode bideniro same de ramo ba sa ilmu sat da bon same ramo ba ilmu da garu ajib gana allera dura chon kana gafita ma galle do هدفني المون التيف مالي هدف ما ألف سنة يقوم جيني لما قرانا يا كي هذا كانوا تي هدف الألف ينكم أرجميتهم هذا ولا أرجميتهم كانوا ما لي فرصة تقول دينغتهم ويها ديكودهم وي الربوسا ويها ما يكا لانه نجد ديسا سيسمى كمان هو توكل كدينو ماليدا لانه نجد ديسا سيسمى مالك كاني غاش تشارلز داروينس كاني غاش egaa namoota daddanuwaan kanatti yaadannoo baay'ee jiruuti maqaan isa qokaanii lafa maqaan himaa ijoolleen keenya jaddee numti kun iyyuu jaddeessa hin jennee numti kun jaddee isaan barbira ofii himaa jiranii fira isaanii himanii bara malee ani egaa nama irraa dhaaladde beekamaa dhabati himaa abbaa kan koo keessaa akaakuu koo keessa jaldeessa hin jiruuf hin jedhe kan isaanii keessa tarii egaa wakkanaa akkanaa isaa laata dheessuma illee waa biraatee miti jara keenya ilmoo dhalli irraa jalqabu yoo dhalli hoo maaliif dhalle yoo dhalli hoo eenyurraa dhalle nuhu eenyuun taane dhalle kana gaafin jiru jalqaba namni ilmoodhaaf utuu hin fuudhin abbaa ta'a kan hin beeku ilmoo utuu hin fuudhin abbaa ta'a maaliif abbaa ta'a hoo jette abbaa isaatiif ilma ta'a namni ilmaaf abbaa isaatiif ilma ta'e ilmoo ofiitiif abbaa ta'uudhaaf of qopheessa Nagama sangko kuni yero YouTube irratti gadhiifamu. Ilma nagama abbata YouTube namni waan akka gadhiisaa kun YouTube jetu yukooti malee ambar ilaalu saa email yoo ergaa jiraatanii yookaan immoo raayyaa maaqabii kanaan nurra kaa'ame maaqabii kana waan kana nurra jedhame yoo jedha jiraatanii ani email isin qabu hin beeku garuu faayidaan isaa yoo jiraate moo nama bira rafu faayidaan isaa yoo jiraate jechuudha. Komenti an beek ila gaafi jiraata kana an beeku ka beeken banu ka ngar geenyaan no fedhe afajjaasini sana kan way godhame gaafi laame kana gootan guyya ilaame gaafi sana walitti qabee ati walitti qabeeti gaafi sana walitti qabii gaafi baay'ee isaa jira dubaadha gaafi an gaafatame baay'ee isaa jira gaafi an gaafatame keessaa waa baay'ee waan deebii barbaadu kan namni birinti godhee fide jira baay'een sammoo gaafi deebitaa jomu nan beekabatti ko ila amma waa biraa somna amma inni nu hasaa jiru kuni intala gara fuulduraatti haadha taatuuf intala gara fuulduraatti haadha taatu intala gara fuulduraatti haadha taatu dhiiraa faadha manaa taati intali gara fuulduraatti haadha manaa taatu abbaa mana abbaa siitiif ilmu intala gaarii taati intali gara fuulduraatti haadha taatu haadhaaf abbaa jidduudhaa waan bareedu dhaaltee waan hin taane dhaalu dhiifti bakka ammoo qopheessuu jalqabdi jechuudha maaliin yoo jettu sartifikeetii mana barnootaan barbaachisu bar haadha manaa ta'uudha dirqama ta'eeti malee inumaa salphannee dhukkubarraa fayyaadha moo fayyaa miti jennee mara naati mazabara kan salphina beek salphina gaayaa ga'ee bar fokkina gaayaa ga'ee bar gammada dhaqee fattashamuu mo'amtee kaatee cabdee kaatee cabiinsa kee ofirratti wallaaluudha gammada reete maramte angkum fayyadari kana wajjini walitti asii wajjii jedheera namni dogoggora beekika zamanni kun isa kawan kufa beek namni kufa beek garuu
irra kuftuun nama rabbitti deebi'u beektu. Eenyuun kufa. Eenyuun kufata. Eenyuun bada. Eenyuun akkam taane ta'a. Kana miti irra baree hedduu nama ammoo nama akkam taane ta'uu ofii beekte rabbitti achi deebi'u. Irra baree hedduu nama isii. Keetti deebi'u jechuudha rabbitti. Keetti deebi'u jechuudha. Ofitti deebi'u. Namumatti deebi'u jechuudha. Ilmoo haasabnaa jiini lama ga'eera. Yeroo jedhamu waggaa guutuu ilmoon kun ture eeguma jiini lama dhumnaa waa'ee ilmoo kaaseera. Waggaa guutuu bira hin jiru jechuudha eeguma jiini lama dhumnaa waa'ee ilmoo ka'e. Waggaa guutuu ilmoo astamaarii qofa qaba jechuudha eeguma jiini lama keenyaa waa'ee ilmoo ka'e. Itti kennee galle jechuudha. Yoo astamaariin fokkise mucaan kan koo bareeduu hin danda'u jechuudha. Waan barbaade itti guuttataa jira. Itti guuttataa jira mataatti guuttataa jira. Waan jarri hamaa jarri itti guutanu keessaa hin naqu taanaan kan koo. Waggaa darbee mana daddaa keessa bakka daddaa keessatti gibira maanaaminii jedhamee maqaa wayii odeeffame. Waan akkana jedhamee uummata qawmii luuxu wayii haasa'amee jennaani waggaa tokko haati ijoollee irraa kuttee quraanatti galchite haati yeroo waggaa darbee kana jechuudha. Kuttee quraanatti galchite mucaan tokko ji'a torbatti quraanaa affatee. Ji'a torbatti Usee Donkoo ji'a torbatti affatee bitu. Uumimaan koo ji'a torbatti juuzii 22ffaa jiru. Igadera dubbe. Amma gaa jechuun utuu sila mana barnootaa dhaqxee hoo hin danda'ama yeroo sana. Barnoota kanatu iyyuu kan hambaatii jennee hambaa kenninee biraa gallee kana taa'eerra. Kanaaf barsiisaa filachuu wallaalle. Bakka barsiisaa hin fidanne filattaati. Eenyuun filatte filatte. Amma ilmoon nu dhalle yoo ilmoo haadha qabdu taate barsiisaa guddaa isa mana keessaa qabdi. Yoo haadhatti fuunee irra ta'e, yoo sababa fuuneef qabna ta'e, yoo wanni nuti walitti nu fide jira ta'e, kaayyoo gurguddaa ta'e, tokko lammaffaa intala geessuu qabda, ilma geessuu qabda, dhaamsan sii dhaamu. Qabaaman sii dhaame tun hin qabaanne hin dhaamu. Kan jalqabaa abbaa akka kootiitti hin dhaamu. Abba waan akka gootu ilma kee dhiiraatiin akka jettu naman jaalladhu namatti jaallatu sifan jaalladha naman jaalladhu narkaa fudhu jedhi itti kennadhu utuun dhaqee hin qabamin utuun dhaqee taakkootti hin galin utuun dhaqee eega asirratti namni an jaalladhu jedheen intala kan qo'an dura bu'ee waggaa 13 itti himata bareeddii jettee gootu itti himadhu waan hin jaalladhu waan akkanaati akkas akkanaa naa jaalladhu ati si jaalladhu natti kennadhu maaliif akkana godhe beektaa jaarraa 21ffaa keessa ilma waggaa 18 intala waggaa 18 walitti ergaa akkanitti dhalana jaaboo hin qabu kana nama mana koo banuu qaba manni koo eessa ni jalqabaa qalbii koo ilmoo kooti banuudha ni jalqabaa ilmoo kooti baneetanii nama an jaalladhu naa jaalladhu nama ati jaallattu molatti fidatu yeroo abbaa mana maratatu anaaf ilma naa maratee deemti mata. Karaa kennitee irraa yaada fuutee yaada kee kennitee fi gadi buutee hiriyaa wajjin taate. Hiriyaan godhadhe hiriyaadhaan ijoolleen koo sima dhugumaa hiriyaadha hidhadheera dubbe. Nana akka barbaadna nana sa'atu. Wanni siin soobduuf hin jiru. Wanti soobduuf hin jiru. Wanti siin soobduuf hin jiru. Ilaame namni jaalladhu nama ilmoo bareedaa naa ta'u naa marata. Nama ilmoo bareedaa abbaadhaa ta'u an abbaadha miti. Akkuma isiidhaaf abbaa bara. Abbaa isiitiif abbaa miti. Ilmoo bareedaa naaf abiddu qabu. Ilmoo bareedaa naaf abiddu qabu. An abbaa bareedaa nan ta'a. Yeroo akkana ta'u yeroo isiin dheeruma barbaaddu inni fuudha barbaaddu gidduu jara rakkoon hin jiru baadhamu. Rakkoon tokko hin jiru rakkoon qabeenyaa rakkoon dhabeenyaa hin jiru maan qabaadheen fuudhee gade kanaa jennaan ilmoo koo jiraachifachuu dhala amma dubbiin egereeti dubbii haadha qopheessuuti dubbiin dubbii dhiiraaf haadha manaa qopheessuuti akkanuma kana miti ilmaani jalqaba gidduu keetii gidduu haadha manaa isaa maaltu jedhu akkati haadha wajjin jiraattetti jiraata bareenni godhu akkamitti haadha manaa isaatii wajjin hin jiraatteeti yaabbaa ilmaa yaabbaa durbaa ijoolleen kee akkuma haadha manaa keetii wajjin ittiin jiraatte wajjin hin bodheetiin haadha manaa ofii wajjin jiraatte kanaaf akkana wal bira kaa'atanii jechuun abbaa ilmaa abbaa dhiiraa rageessee abbaa dhiiraa abbaa intala rageessee intala ati jaallattu sana akka isiin si dhoskitee umriin gaafa ga'ee jedhe nama jarjarsa akka isiin hin jarjarre akka gootu nama isiin jaallattu akkati jaallattu gochuudha nama jaallattu sanatti himi namni jaallattu kanaaf kana asirratti naasaa muufanii bara wannan kanan jaalladha dheen biraa qaba intalli kombeeti ijoolleen kombeeti nama nan jaalladha dheetti kennadhe hin beeti abbaan nan jaalladha dheetti kennadhe nama kanaan jaalladha dheetti kennadhe hunda isaa ijoolleen kombeeti waan beetu jennaan
akka sanatti naa jalatti hamman itti qopheeffadhee itti galatti san yeroo kana ta'e barriin koo siidhaa banaadha ulaan qalbii kootii banaadha naa jallattee jaalladhee sana booddee ani innuni naatti hasaate ofii fangeessaan rakkoo qabu hadda hasaate hadda fuudha hadda hasaate hadda fuudha maaliif isin heeru barbaadde ni fuudha barbaadamti rakkoo jidhaa rakkoo carqii faranjii beeloo faransaayii rakkoon akka kanaa rakkoo keenyaa miti rakkoo ambaa nutti as fiddanii ilaamee kan kootuu ta'e isa shammaaniin gara keenyaa intiniidhaan footi uffatichi inni bareedaan sila kumbula samee maal maqaan isaa gaabii maaliif jedhe biyyatu oomisha waan biyyi keenya oomishe nu jalaa balleessuudhaaf jedhamanii isee ajandaa biraatti kaafna waan biyya keenya kana of jalaa ari'anii waan biyya ambaa kana jaallachuu kana mee numarraa jalqabdu du'e numarraa jalqabdu gara fuulduraatti waan dhiyeeffannu baay'ee isaa qabna waan ta'eef jara keenya ofitti deebinu ilaamee ilmoo keenya ji'a lamaaf miti ji'a 12 eenyutti kenneen ji'a 2 fudhee gaafa mana barnootaa dhaqu kan astamaariiti jechuudha gaafa dhufu kooti eessatti wal argaa iyyuu kana innaan akkuma mucaan mana rabbashinee maal jettanii annaan galle akkuma tisla jette Kule keessa gadi kennamu. Akan. Ramma tarbiyaanii mana barumsaa siin qabu, mana quraanaa qabu, manuma gadi aadaadhaaf tabi'aadhaan. Tabi'aadhaan gadi durbaa akka itti haatu guddiftu qabdu. Akka amma qaraatee siinitti guddattu kana caala tabi'aa kan isiin adaba qabdu. Gabaa yeroo deemtu adaba siin qabu. Uffannaa yeroo uffattu akka isiin adabamu. Nyaata yeroo nyaattu hattaa gabaadhaa shaayii akka isiin dhugnetti haadhatu guddiftu. Mana mukaayee jedhama. Adabaan. Hoo Abdulaziz keenya obboleessi koo. Nama mana mukaayee dhaqee wajjin deemee moo maal laata gaaftu? Wajjin deemee ba? Oliin galle takkaa gaafa dhumee mana shaayii tul galte. Abdulaziz obboleessa koo. Banaan itti bu'e. Hidhaa bulee kanatti. Maa intalli abaluu shaayii gabaadhaa. Shaayii gabaadhaa dhiibbeen eenyu haasa'atama. Haasa'atama. Gabaadhaa shaayii dhundi. Abbaan taate gaaf tokko haasaannaa dhaqanii namni argee gabaa keessatti muuzii afaan kaa'atte jedhan jedhan dhiise. Kun amma tarbiyaa gabaa keessatti muuzii afaan kaa'atte jedhanii odeeffamee akka aanaatti odeeffamee gabaa keessatti muuzii afaan kaa'atte jedhanii jennaan namni dhiisee gala. Maaliif jennaan iddoo sansitiriitu bade jechuudha. Kun tarbiyaa dubbii akkatti guddachuu qabdi jechuudha. Fitiraadha uumama beeku. Uumamaanii namni keenya akkatti adabaan adaba shari'aatiin tarbiyaa qulqulluu akkatti guddifatu qaba. Amma tarbiyaan mana barumsaa mustawrada jedhama kan alaanuu dhufe kan kitaabichi murtii qal'uu barsiisaa kitaabichi immoo eessaa dhufe nama nuun taanetu nu hojjeta. Nama nuun beeynes. Nama nuun beeyne. Nama nuun taane akka ofii nu godhachuudha. Akka ofii nu godhachuudha. Kitaabni amma saayinsii mana adda addaa kuni nama ofii nu gochuudha nama ofii. Kana kuni tabi'aa durii sanatti yoo deebine wanni hundi dhumuuf lafa. Ayin kitaabichaa see. Hayaanni. Madaaraa matanuun godhaan jiru siichii walitti dhumna. Wanti nuti fakkaatu waa'een kitaabichaa mana barnootaatti nu qopheeffamaa jiru kuni ila keessatti nu godhadhaa beekaa irra taa'aa irra madda. Nu ammallee ofirra jirraan duuneef hin jedhe. Ofirra jirra. Karaa kanarra wanni deemu manatu gadi kennee mushtamaa ta'e hawaasa ta'e. Yoo hattuu ta'es mana akka kenne. Manuma gadi kenne. Walitti dhufee karaan kun duriyyees ta'ee nama nagaas ta'e mul'atu. Namni kun hunduu yeroo manatti deebi'e namoota tokko ta'a. Yeroo gadi ba'e biyyata. Inni hattus, inni saamus, inni kijibu, inni haraapa godhus, waan fedhe hin godhu jechuudha. Namni hundinuu anatu mushtamaa, anatu hawaasaa, anatu karaarra jira, anatu mana hojii keessa jira, anatu mana mootummaa keessa jira, masjiida keessa natu jira, mana barumsaa keessa natu jira jechuu of beekee akkanatti gadi nuu kennuu qaba. Biyyi faranjiiroo amma saree amanattee nama shakkite. nama shakkite. Sareen mana eega. Sareen mana eega baaqoo amanama waa tokko nama jalaan fuudhu. Keessayyootti kennatinee deemte yookaan yoo waan fuudhame barrii fuudhee deema. Namni amanamuu dadhabuu keessa. Maaliif jennaan nama leenjisaan jiru jechuudha. Wanni akkanaa wanni kamma adabaa kun wanni kamma akhlaaqa haala tolu namumatti deebisuun kun sila. Mootummaan sochuu hin danda'u waan akkanaa isa kamiin hojjeta kamiin dhiisaa miti. Ammoo jiru lamman quraana jedhamee ergatamu kanaawu. Hedduu quraanaa kanattuu sheekiin quraanaa mucaan naqee biroo lukamu maal karaa isaan jala deemu qaba. Qulqulluu irratti waa barreessaa jiru sammuun ijoollee kana. Waan amma qabatte ijoolleen gadi niiftu
waanuma gaggabaabduu bareedduu si waan isin fudhattee mujtamaatti galuu baatu keessanuu fakkaata. Yoo waa biraa dhabee jedhe tuuti akhlaaqa fudhattee galtee amma fakkeenyaaf jara hoteela barandaa bulanu jara katamaa keessatti fachitti bulanu sana mana akka kennee miti waa jara si fachi jedhee jara silaa mana keessattuu silaa haadha taanu ilmoodhaaf haadha taanu si fachi jedhanii katamaa keessatti deemanu kanas manuma akka kennee miti ma kana innaan manatti deebinu fa'a. Mana keessaa gattasaanu haadhaaf abbaa ta'uu irraa jalqaba. Waa inni gisee ji'a lama ga'ee qofitti khutbaa fudhannee gabbaan ofiin jiru. Ijoollee tarbiyaa iqraa maaloo ijoollee ji'a 12 isa dhiqee ji'a lama gannaa baati boo yeroo achi dhaqee mana barnootaa dhaqee miti jala deemuu kan haadhaati. Haadha mutee zaban ammaa kana keessa. Kanaan innaan wanni hin dhaamu ta'u haadha kunuunsuun dirqama bakka sana. Haadha bira dhaabbattee haadha amlees hin doomsiifnee miti. Haadha jajjabduu jirti, haadha ijoollee jala deemtu jirti, haadha nama gakkennaa jirti waan ta'eef haati ijoollee kana jalaa naftu qalbii isiitti dhaadha hamma gaafa guddatee mana qabatutti dhiira dubartiis. Mee haadha kanaaf hamilee kennuu irratti xiyyeeffannaa utuu goonee gaariidha. Jiini lamman kun ji'a quraanaa qofaa miti, jiini 12 kanuma quraanaati rakkoon qabu inni. Abeet ilaamee. Ida dhummii mata'ee jiru. Ida dhummii waggaatti kan maaliif beekaa jaraadhaan qabne isa kana ta'e. Maaliif haadha jaraa guyyaa tokko itti dhufte? Iidii haadha inni jedhaa jedhanu. Guyyaa 11 haadhaan qabanu. Guyyaa 11 guyyaa 29 haadhaan qabanu. Guyyaa tokko dhufte kan jiraadha. Keenya guyyaan hundi haadha ba'a. Duuteetu haadha. Salaamu alaikum warahmatullah.